arrabsuu waraanaaf wal waraansiisuu irraa kahaasoo akkaawuntii baay'eetu jira maqaa namootaan dhooyinu malee saba biraallee irraa jechuu kiyyaa Oromoo irraa jechuu kiyyaa miti. Saniif jecha isteeppii fudhachuu barbaachisu kamiyyuu hatta maaliif looyerii hin qaxarin barbaachisaa taanaan maallaqumaami maal looyerii hin qaxarin balleessaa keetiin alatti dharaa riipoort sirratti haa godhamu paaswordiin kee haa hatamu sabooteejima bifa fedheetiinuu wanni kun karaa maletti wanni taan jabalte riikardiin tokko kasirratti qabame ammeenyi tokko kaati dalayde bakka hin jirretti akkaawuntii kee anytime you can regain the access to your account mirga guutuu qabda. In fact ka itti aanu immoo personalize godhu itti paid account subscriptioniidhaan kafaltee verify goosifachuu and then blue dot irra sii kaa'u haga fedhe namni fedhe yoo si wajjala wanni jarri kun si godhu hin jiru haga fedhe namni fedhe dhara fedhe yoo sirra kaa'e once you verify it with your identity namni tokko waa tokko siin godhu tokko lammaffaa jecha kee keessaa ka garaana nyaate tokkotu jira. I think riikardii wayitiin arkee biyya baqaa jiraachuun ganna qabee jette. No biyya baqaa jiraachuun gassi hin qabne ol si qabe biyyaa miti ka define si godhu ati biyyaan define hin taatu bakka jirtuun define hin taatu si galee bakka hundumattuuyyuu ati jabduudha jabummaa kee namni haalu yoo jiraate asaa ba'u tanaa jecha biyyi baqaa si gadi hin qabne hunduu baqataadha bakka fedhe ka jiru yoo bakka fedhe illee jiraate baqataan baqatama baqataan waliin caalu saniifuu waan ati biyya baqaa ganna qabe jette san jechi suni somehow natti ulfaate kanaafi wanna akkasiisan ati ruubii jireenya keetii naman jiraatin tokko inshallah yoo rabbi irraan taate boruun bakka guddaa ga'u warroota PhD qabna waan akkanaa qabna jedhanii fi ati yoo waliin safaramtan fagoo wal caaltan tokkoffaa akaadamiidhaan osoo warra waa barate gaccabsuu kiyya osoo hin taane osoo sadarkaa barumsaa saniin hin gahin wanni ati ummata kan keetiif dalayte laafaa ol qabdee ka sagalee hin qabne sagalee kennitee fi akkuma meebsishaan kun mana isaa nama hunda jalaa banee dubbachiisee gurra qaree nama caqasu kan dhoogeemi isaa qaxaqqatee waa takka jalaa fudhatee deema dhiiseeti kana caqasu jiraami. So manni kun mana ummataa taanaan ummataaf gurra kenne sagalee kenne jechuu haganaa dubbannuuf sanii jecha dubbiin amma haasawa osoo hin taane actioniidha. Actionii barbaachisu keessaa tokko permishina kee taanaan petitionas haa ta'uu bakka itti bilbilamee itti dubbachuu barbaadus haa ta'uu akkanumatti akkaawuntii namaa cufaniitumaan harka dhadhaatanii taa'uun hin jiru warri tiktaakii mataan isaaniitis jechuudha. Warroota akkaawuntiin isaanii lakkoofsa guddaa qabu wajjin petishina goonee bilbila barbaachisu itti bilbillee achi keessaa nama dubbisuu barbaachisu jiraannaan dubbisnee akkaawuntiin kee akka restore ta'u ni goona. Warri ammaan dura akkaawuntiin isaanii akka kee ta'e anyway siin qofa baasni hin baane siin qofa baatuun karaan haaroo hin baane amma duras waan ta'ee jiru wanni kun yoggoonni akkanaa kun ta'u mekaanizimiin lafa jiru maali waan jedhullee sirriitti ilaaluu barbaachisaa qabaqaallee barbaachifnaan qaxarree akkaawuntiin kee deebi'uu qaba hamileen kee hin tuqamin akkaawuntii tiktaakiitii miti ka diffaayinsi godhati sanii jecha waan takkatti illee hin fudhatin abshir si wajjin jirra afaaniitii miti si wajjin jirra jabaadhu mataa kee ol qabadhu akkaawuntii ibsaatiin yeroo barbaaddetti seente akka barbaaddetti waan akkuma ammaan dura ummata kee tajaajiluu ni dandeessa si galee kiyyaan seenuu ni dandeessa fudhu ibsaarra paaswordii isaa waan barbaadde abbaa barbaadde wajjin akka barbaaddetti engage godhu we trust you si galee kanaafi namni tokko afaan si qabuu hin danda'u namni tokko illee tiktaak irraallee si galchuu hin danda'u bakka barbaaddeef akka barbaaddetti namas akka kee naamusaaf sansakkaa qabu dhiisiiti namumti naamusaaf sansakkaa hin qabne hedduun asirratti baxraq jedhaatumaan oola tanaa jecha irran kaayyatin jabaadhu si wajjin jirra afaaniitii miti immoo get stronger and accounting ke akka deebuuf immoo waan dandeenyu hunda ni goona you will get your account back by hook or crook karaa barbaachisaa ta'e hundaan ni carraayina kun nam tolcheedha waan rabbi tolchee miti lubbuun ilma namaatu tarabbi fudhateetu hin deebine malee wanni asirraa tun hundi nam tolcheedha waan deebi'aati tanaafi yookaasantu deebi'a yookii barbaachisaa taanaan
we can build up from the ground. Duwwarra kaasne ni ijaarran hundi si ijaarra abshir accounting ke yoo deebi'uu baate accounting keessan marroo lama marroo sadi back up accounting wajjin si ijaarra nu hunda qabdi sun si qofaa miti. Tanaaf jabaadhu siin jedhaa duraanuu jabduudha. Ammas namoota waan negative sitti dubbatanis yoo jiraatan responding godhin waanuma positive dhaan deebisi. Maaf dhuguma yeroo akkanaa waan akkanaa kana keessa yoo sammuun namaa deemu waan baay'eetu namatti dhufa. Rikardii adda addaallee as much as possible atiif ibsishaanis akkuma ammaan duraatti waan negative irraa of eegaa. Waan negative jecha takka kalaama takkallee yoo isin dubbattan sanuma irra deddeebi'anii gara negativiitti gadi nama cabsuu yoo barbaadu namni karaa baay'ee nama fayyadama. Sanii jecha wanta kaamileen keessan hin tuqamini haga dandeesse garuu ati don't target anybody. Sigale accounting ke qofaami gubachuun ka eegale kanama biraallee inuma gubataa saniif stay away from negative things. Just stay positive. Haga dandeessetti positive umaan waa hundaa'u laaftutti ilaali. Wanta akka jabeessitee ilaalin. Tanaaf namni sii kudha jechuu. Faamiliin teenuti. Si kalaamni hamtuun si harkaa ba'ee sitti saalfachuun barbaanna. So saniifuyyuu ati immoo isaaniin saalfachiisu jedhe akkuma ammaan duraatti yoo namni attaakii fedhe sirra geggeesse be above and beyond. Irra ol kutiiti gubbaa gallaali. Irra hin kaayatin. Nama followeriidhaan defined ta'u hin ta'in. Osoo followeriidhaan defined ka ta'an taate waa hedduu silaa gartee ta'a. Tanaafu amma duras follow qabaatteef dhabde wanni sitti OA fi wanni sitti qabbanaa hin jiru ammallee stay the same. Jabaadhu steepii fudhachuu qabnu immoo yoo dandeenye gruppii wahii uumne gruppii itti keessattis waliif katabuus danda'amu waan akkasiisan gruppii wahii goone akkasitti waan danda'amu hunda akshina fudhachuu qabnu template adda addaa akkaataa itti xalayaa iyyannoodha akka taban kana hundaa'uu tottolchine bakka dhimmi ilaalutti hanga faawundara tiktaakiitti bakka wanni kun dhaqqabuu qabutti karaadhaan jechuudha. Sirriitti ni dubbannaa immoo ati wooma isii tana akkanatti gubatte akkana taate maal akkana wanni ati irraa gartee namaaf explain godhuun sirra jiraatu hin jiru giddaajiin qabdu jechuu kiyya. Nobody can force you to explain anything about this. Igale siitu haqarraa qaba siitu mirgarraa qaba accounti keeti waan tahe kanaaf explanation ni ati asirratti namaa kennite ittiin nama amansiiftu hin jiru. Namni kana si gaafatullee hin jiru. And then it's not even necessary to know. Nama waan akshina fudhatu yoon tahin waan kanarratti nama okay petitiona yoo goone we need everybody's voice. Yoo petitiona qorre sababa akkana accounti akkana jenne yoo petitiona ka qorru taate petitiona bira ga'uu dura internally waan kana karaa keessaatiini jara kana wajji communicate godhuu barbaachisa. And then advice jirummoo accounti akkana akkamitti regain godhama ka jedhullee irraa gaafanna. Jarumarraa internally. Maaf yeroo takka petition jettee wanni ati xiiqiin gootu negative ta'uu danda'a. Garuu akkanumatti accounting badee harkuma maratanii ta'aniitu maan asirraa baza haasa'uun hin ta'u. Tartiiba qabdi wanni hundi shaddaa fi maddaa fi qabdi wanni hundi akkuma quraana hadiisatti wanni hundi tartiiba fi qabdi. So tartiiba saniin deemnaa jabaadhu namoota si jajjabeessanis irrumaa dhagahi namoota sitti bobbahanis irrumaa dhagahi. I don't really think namoota cyberii kanarratti an argi keessa namni ittiin bobbaane hin jiru. Sanii jecha waan haganuma jechuu fi inin gabaabsaa yoo dubbii isin dheeressellee umriin keessan haa dheeratu dhiifama naa tolchaa haala isaattu miira keessa nagalche bilbilee fi ibsishaan I think bilbila argachuun oollee garuu naa deebisuu hin dandeenye waan kana asirratti haasa'uun feene karuma keessaatiin maaltu mala waan jedhaa xiqqoo yaada waliin daddabarfachuu barbaadeetiin ture. Hopefully yoo fedhii keessan ta'e yoo fedhii kee ta'e maakii jechuu atis ibsishaa wanna kana yoo dandeenye ijibbaata goona jennee wanni nuti irra deemu karaan nuti irra bobbahuu qabnu yoo jiraate waan isin itti bobbaatanii fi godhuu hawwitan hunda am with you jechuu fedheeti haganum baay'ee galatooma. Galatoomi wallahi kingi guddaa galatoomi itti deebuufanii waan xiqqoo tokkotti na deebise beeyta waa wayii yaadadhee waa wayii na yaadachiifte wallahi ani ka ibsaa itti himuu barbaadu atis nama jabaa nama waan namni jedhe nageenne nama eenyuun jalaallee gurran fuune namni maqaa kan kee olii gadi kaasullee beekamuuf malee waan biraatiif miti
san gadi fageessitee beekta. Gadi fageessitee namni asii yooma ibsaa akkana nuyi beekamuuf malee waan biraatiif miti. Sanillee keerri isa rabbi haa beekamsiisu. Nama arrabsaa garuu hin beekaman. Ati nama ganillee beeku galatoomii kaawwan isii kasitti himu barbaadu. Wallahi viidiyoo mataa koona dha'ee mataa koona sochoose viidiyoo akkamii katee beektaa viidiyoo isii wayii amshiir bakka rabbumatu fidee waan namni fidee miti ati jennaaniin an haga sii fi haadha kiyyaa fi abbaa kiyya qabu homaan dhabnee siin jette. Viidiyoo san buufadhee ilaalaa ture wallahi mataa koona na tuqe. Haga sii fi abbaa kiyya haadha kiyya yeroo isiin siin jettu laal bootaa isiin siif qabaattee akkas siin jettu sun asitti laal asitti Oromoo garaa madeesse. Maafi guyyaa tokko shawaan badaa hojjetteen beektu akka nama dhiiraa halka ija sukkuumataa asirraa dadhabaa gargaaraa bulti. Sa'aatii ofii dhiiftee sa'aatii fiiddee daladdu sa'aatii waan feete horachuu barbaaddu dhiiftee wallahi rabbiin biyya san itti miti biyya isin barbaaddeen rabbi waliin isin haa ga'u. Biyya isin barbaaddanitti. Kaammallee deebiisitti himu barbaadu yooma Oromoon kuni nullee Oromoo. Oromoon kuni akka waan kun Oromoon jedhan san girrisaa wayii mamuu waa wayiiti. Nama adda si waliin nyaatetu si nyaata. Nama adda si waliin nyaatetu si tuqa deebee boru. Nama adda si waliin nyaatetu isii tuqa deebee. Isiin nama dubaraati. Dubarti osoo. Wallahi dubarti osoo jechuun dhabaatanii natti tolaan. Maaf nama waa baay'ee keessa dhufeeru. Garuu Oromoon nama kana tuquuf nama kana qaanyeessuuf waa wayii. Sittima waa wayii akkas olii gadi oofan nama lola kana dhaga'uu mitatillee alhamdulillah. Isiin illee osoo lola namaa ka dhageettaniitu walitti hunda balamtan akkaawuntiin kan isii gubatee ansii qaba. Ansii fi abbaa kiyya haadha kiyya yoo erga qabaadhe waan dhabeen qabu. Yeroo isiin jette san wallahi inshallah batalai waan biraa goonee hin dandeenyu akkuma amma kiingi jedhe waan barbaachisuun osoo wanti kun waan duniyaan deebu wayim ammoo waan laffaatee deebitu waa wayi ta'e wallahi akkaawuntii eenyullee akkaawuntii na biraan deebisu akkaawuntii isii biyaans daqiiqa 10 keessa deebifna. Garuu waan deebisuu hin dandeenye haga danda'amuun rabbiin bakka itti deebisuuf yoom deebifnellee miidiyaa maqaraa asumarra miidiyaa maraattuutii waan keeroo guddaa yoo hojjennuuni nama tokko rabbi laaffiseef malee rabbiin kana taru isin lamaan jidduutti rabbii waan kana taru isin lamaan jidduutti isin abuusu. Anka isiniin jedhu hadhallee kuillee miidiyaan kuillee qallaalii wallahi atillee ilma sabaa isinillee biyya baqaa jira yeroo isin jaa biyya baqaati kan qabe yeroo isin jettu hin beekna amala isinillee hin beekna biyya baqaa san namuu biyyuma baqaa jirra. Ka asii miti Ameerikaa ka jirullee biyya baqaa jira. Ka Jaarman jirullee ka Faransaay ka biyya fedhe jirullee indoom addunyaan kunu biyya baqaati biyya ergisaati. Biyya daqiiqaa tokko keessa jiraannu jechuu danda'ama. Asiin dhadha bareennee uffannee fiinnee akkanatti nu martuu biyya baqaati. Biyyi keenya hundi keenyayyuu qabri. Haga asirraa deemnuuf akkanuma wal jajjabeessaa waa baay'ee hojjenna. Waan dhiirriin hojjenne hojjetteetti isiin waan dhiirriin hojjenne. Maanni maayisara. Osoo aqinii kennanii fi fooloorsii kana miiliyoona 10 illee osoo kennanii fi osoo miidiyaa makamuyyuu ol aanaa namaa kennanii fi waan ilmi namaa na hojjenne isiin hojjetteetti. Dubartii taate kophaa ofii taate barana kunooti rabbiin godhee walitti dabalamtan malee ammallee kasiin jedhu wallahi akkuma isiin si qaba jette san isa bicha mata qabadhu. Ooftee yeroo wayii xaayir kana naan jedheen jetta inshallah yoo rabbi jedhe yeroo isiin si qabaan kasi qabu mata kan namni akolfaa si deebiftu san ila asitti lafee kennan ta'u. Waan amma kana keessa wallahi kuno namu guyyaa maakiraatiif dubbannaami tiktokii isii gubate kana keessa Oromoon harka keessaa qabdi. Allahu alamii kan qabu. Garuu minim ችግር የለውም. Lubbuu namaatii mita nama meeqa dhabnee dhiifnee tasirra waliin jiraatarra
ati sunni kan ke warri kan ke namni ati beektu akayu mina wanti ati beektu jala do enjiru qallan nagarno rabbiin waan isin an ammallee ka isin jedhu waan ji'a tokkocha ji'a lama sadi keessa hin guunne keessatti rabbiin isin lamaan jidduun waan jaalala keessan isin dabalu bakka isin habuusu waan isin alhamdulillah bagabate maalifni ila alhamdulillah ahiro dubbite jiddukutu fi miti banning kuni temporary tu jira permanent tu jira even permanent banning matan isatu bani miti is removable seera tu jira wanni marti seera qaba wanni marti due process waan jedhan jira warri afaan kun isin galu ni beeytan there is always due process namni tokko ni dhagayama storyin isaa yaani argumentiin inni dhiyeessu ni dhagayama daanya laalama so there is nothing final there is nothing permanentiin hin jiru jedha english isaatiin isinif qaraa dhaggeeffadha final note da kun explanation baay'ee eega dubbise booda final note isaan kaayan kun warra TikTok ittu kaaye if you happen to get your TikTok account banned and blocked try not to panic ban yosi godan black yosi godan panicking godini isin jedha irran kayyatin guddo irra rakkatini guddo irran dhiphatini jedha isaan tu sin jedha warra tunasene ni daga malat bilbilatu ya stepin dura warri kasin jedhu panicking godini jedha stepin dura it animal jada whether you are dealing with a temporary suspension or a more serious permanent ban there are still steps you can take to recover your account and prevent further issues in the future also permanent yutahe banin yoki suspension ini tartib at irra demte account ke defatte kaate akka wonni sun debe hin dalanneef wonni ati gootu ni jira jedha kuni maki qofaate miti for everybody okay start by understanding why the ban happened review your content reflect on your recent activities and read through TikTok's community guidelines to ensure that you are not unintentionally breaking the rules wanna activity kanke takkahu wantoota asirratti guyyaa baanii ta'uu dura guyyoota muraasa keessa wantoota dalagamaa ture yoo jiraate of duuba deebii waan maxxansites laalii siin jedha ergi maxxansitee boodatti yeroo garii waan ati seera cabsa jettee hiyyaannellee seera cabsee yoo arkame jarri kun baanii irra kaa'uu ni dandeenya jedhan so ati seera cabseen jettu akkasi persiif gootaa garuu seerri cabee jira ati irraa quban qabdu jechuu isaaniiti okay itti hafuuf no ammallee if the ban was issued in error make use of the appeal process baaniin narratti godhame kun akka yaada kiyyaatti eege wantoota kanuun da review godhee keessa deebi'ee laalee dogoggoraan jettee yoo ka amantu taate iyyannoo ta'e itti fufi jedha explain your case clearly and honestly and give TikTok's team a chance to review your situation fairly jara kanaafi akka dubbii tantee tana osoo biasing ta'in fairly ija gatiitiin yookiin immoo seeraan akka qorannoo sii godhan osoo gartuun qabatin yeroo kennii fi iyyannoo kan keellee seeraan iyyadhu jedha story ke explain godhiiti iyyadhu jedha ka iyyadhu jechuun xalaa page 50 katabe jechuu miti paragraaphin tokko yookiin lama in a simple language gaadha based off of their advice the best long-term strategy is to focus on prevention
avoid using bots waan jedhamutu jira waan akka robotii kana waan fayyadamu fake engagement services or copyrighted material without permission. Wanna namni tokko copyright irraa qabu yoo taate hayyamaan alatti akkan fayyadamne fakkeenyaaf kitaaba katabanaa ta'u sirba logo ofirraa qabu wanna adda copyright waan jedhan san akka warra waan san kalaqeef kalaqa keetiin alatti kalaqa namaa hin fayyadaminii jechuudha kun kaa'ama waan takka waan lama waan jennu osoo hin taane waa hedduuf keessa qabata. Namni baay'een ofuma amma namni akka keessanii kun namuma ofuma waan godha malee waan akka postatullee content mataa fi kalaqa malee yeroo baay'ee content namaatiin namoota deemtanii miti akkasitti isin beekan namoota follower baay'ee qabdaniif yeroo dheeraa asirra turtan kan. So amma asirratti always post original content and interact positively with other users. Positive engagement siin jedha. Kalaqa keetiin nama wajji haasawi malee wanna nama biraa waraabdee asirratti akka mul'isnee jedha kunillee sillaallatu general guideline dha malee kuni. And then eegasiin boodatti these actions not only reduce your risk of being flagged godhu jechuun accounting kuni rakkoo qaba jedhaniiti flag godhu jechuun akka accounting sun review jala galu godhu jechuudha. Accounting kuni violence insight godha wal dhabbii cimsaa saba jidduutti nama jidduutti yeroo hunda namni kun aariidhaan dhufaa yaa'ii godha jechuudha wanni amma flag godhamu kun. And then but also help build a stronger more engaged audience over time. Adeemsa keessa immoo namoota si wajjiniin akka hawaasatti ijaartanii wal dhageettanii waliin deemtan wajjin gurmeeffadhuu siin jedha. Namuma baza agartee jeedala hoolaa keessa oltufaa wajjiniin oolinii siin jedha. Siigalee. Maintaining a TikTok account in good standing requires consistency, awareness, and good understanding of the platform's rule. Accounti tee takka ati yeroo hunduma haala gaariidhaan qabachuun wanni inni sirraa barbaadu dalagaan tee yeroo hunda wal fakkaattu ta kalaqa positive consistent taate yeroo hundaahu wama aynata takka waahuma gaarii irratti tabobbaate ammallee awareness irratti wanna nama waa hubachiisuu irratti dammaqiinsaan tadeemtu ta'uu qabdi na platformii seera isaa seera TikTokidha hanqa tokko sirritti mataa ifii keessatti beekuu jira. Kun maakii qofa laalchisu hundumti keessan accounti bananna warri jettan hundumtu follow 5 qabaadhu 550 miliyoona 5 qabaadhu seera isaanii yeroo hunduma hordofuun barbaachisaadha yoo platformii isaanii kafeetu ta'e. Looking ahead, staying informed about changes to TikTok's policy and features will always help you adapt and keep your account safe. Seera kan hordofuun accounting tante yeroo hundumayyuu akka safe taatu siif godha. Tartiiba isaanii kana beekuun mataa ifii keessa yaasuun jechuudha. The platform evolves quickly and keep up with the latest updates. Can you give accounting TikToking kun platforming kun useetuma bakka takka kan ta'u siin jedhan. Wanni yeroo takka update godhaniif yookaan seera isaanii update godhu yookiin software kana akka inni seeraan hojjetutti modify godhu. So akkuma beektan teknooloojiin bakka takka kan ta'u nulleem akkasuma bakka takka taa'uun qabnu akka dhagaa walumaan update yoo barbaachise update godhuu qabnu. Seerri isaaniillee yoo wanni takka modify taate sanillee firra beekaa deemuu nu barbaachisa. Mana tokko kadhimma paaltoo TikTokidhaa irratti review godhan irratti waa walii himan irratti waa wal qaraasisan anin garre haga asirra turetti nam tokko seeruma TikTokii kanarraa seerri isaanii waan akkanaan fedhan maali ka jedhu akkanumatti wama takkaa lama yoo marii arge baarii nama godha yoo akkana ta'e akkana jedhan malee tartiibaan wahuma seera kanaa kontentii maal akka ta'e diteelii namni beekuuf namni irraa waa walii ibsu hin jiru kunuu mataan isaayyuu sirrii miti. And then kana caalaa gana baay'ee isin dubbisuun deemu walumaa galatti permanently ban ta'e murtiin kun murtii xumuraatii amma booda accounting sun hin jiru waan jedha hin jiru jedha warratu jedha asirratti. Baaniin kun permanentidha iyyachuun dandeessu case closed wanni jedhamu hin jiru. Story keellee ni dhageenya ammoo akka qajeelatti dubbiin sun nu hubatamtuufi sirriitti adda baasiiti maaltu ta'e akkamitti wanni kun ta'e maal irraa beeyta kana
kiliirii godhiitii lafa kaayii jedhan sanii jecha kana ni tolchina yoo rabbi irraan taate keessaa wal qunnamnee gruppii wayii goonee conference call illee haa ta'u akkasitti tartiiba kanaan deemna jechuudha. Waan baay'ee illee gartee akka wanni xalayaa wanni guguddisanii peejii 5 fi 15 barreessanii jiru. Guddattu paragraafii 3-4-5 just one full page. Sani boodatti fax illee godhuu barbaachise wanni hundi ni jira. TikTokiin is not reachable. Waan dhaqqabamuu hin dandeenye miti TikTokiin yookiin waan abstracti samii keessa nama gaddubbatu miti. Namuma akka kiyyaa keessanii kanatu lafarratti operate godha. Sigalee maallaqa kafalaafii jirra. Akkaawuntii keenyatti qabsiisneeti maallaqa kafalaafii jirra. Sanii jecha nama dhagayan isaan illee jechuu yoo dhageenyillee akka dhagaan gochuun illee ni danda'a. Nuun nama ta'an isaanis. Sanifu Singapore jechuun no addunyaa alaa miti. China jechuun addunyaa alaa miti. Telefoona itti bilbiltee seeraan itti haasa'uu ni dandeessa. They are reachable. Numatuyyuu akkaataa nuti itti waa hojjennu kanatu addunyaan adda malee wanni nuun aksasii nuti irraa hin qabne ilmaan namaa taanee hin jiru. Sanii jecha bakki an ibsuu fi irratti deebita lammadaa tuni there is nothing permanent. Nama du'e qofatu permanently bada malee wanni biraa hundinuu waan reprocess ta'uu danda'u waan deebisanii argachuu danda'ani. Kanaafuu karaa hedduu jira. Haaree kaasnee ijaaruu miti. Haareesni ijaarra isas baakaappii ni qabaatta. Inumaahu isin akkaawuntii takkaan taa'uun sirrii miti. Baakaappii qabaachuu qabdan jechuudha. Kalakkoo isiisaa ol ka'e. You need to have a backup. So haganuma jechuudha fi psychological impactiin inni nama irratti fidu akka amma laafaa wal gorsinu kanaa miti jechuudha. Is a huge. Sanii jecha isa kana beeyne mucayyoo tana karaa hundumaan namoonni expertii taatanii waan kanarra ogummaa qabdanis jiraannaan as baya mucayyoo tana hamilee isii bakkatti deebisuu qabna. Haganuma jechuudha fi baay'ee galatooma dhiifamaa dubbii matana explain godhuudhaaf itti deddeebi'e. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam. Rakkoon qabu ummata isaan jaalatu waan qabaniif ummatuma kana qarallee foloo godhee ji'a 5 osoo hin gahin miliyoona seensisee ammallee jaruma foloo godhee seensisaa takka jedhu. Lammaffaa dammoo ka tiktaakii kana riizinuma isaayyuu beekuuf iimeeluma godhaniif sigalee iimeeluma bareedaa wayii godhaniif iimeela san jarri responding gooti. Sigalee waan riizinumayyuu isinitti himuu hin dandeetti. Kanaaf cufamee yookaan immoo kanaaf hagana tursiifnee jettee jarri responding gooti. Email amalee customer service straight akkasi bilbilan qabanii akkasitti reach godhuu hin danda'amu. Kanaafuu nama wajjin haasa'ee mucaa wayiillee asiin jira inshallah dubbisanii email goonaaf. Ayya. Kanaafuu isinitti dhagaaminiiti isin ummata isin jaalattu qabdii choomina fataayaa ofirraa hin goona TikTok 5 goona follow bakka daasi. Abshir. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirtu akkam nagaami. Yaada gabaabduu takkan dubbachuudha seenee maakush akkam nagaami dhagama sagaleen koo dhagama. በፍጹም እንዳይሰማሽ ወጥቆ ከሲት እንደጋምነ never ever give up kuni waan salbaadha inuma wanti keerin sharri ufatte dufti sharrin keerin ufatte dufti kajedhan sun dhugaadha hangam hawaasni kan kee akkasi jaallatu hangam akka kabajasiif qabanii fi hangam iddoo guddaa akkasiif qabanitti argitee jirta TikTokiin ammoo wanta boru ganama deebuu danda'uudha deebuus baatu immoo jaalalli hawaasa kan kee kabajni ummatni guyyaa hedduu numan laalaa yuusi shaabirallee seenanii namoonni hedduun yoo barbaachisaa ta'e akkaawuntii kiyya fudhu yoo jedhaniin dhagaha hangam hawaasa kan kee biraa jaalala akka qabdu hangam kabaja guddaa akkasiif qabanii fi iddoo guddaa akkasiif qaban itti argitee jirta wanti hunduu keeriidhumaa fi kun immoo easy no yaw moralidhaaf malee maal jedhanii gamalochi jedhalu ushochi cewalu jedhan nama deemu gufuudha malee nama taa'u miti ati nama hawaasa kan kee tajaajilaa jiruudha sa'aatii 24 yoo geemii taphatti galii tokko irraa argachuu dandeessa garuu yeroo teessee akkasitti hawaasa kan kee qarqaartu wanti ati irraa argattu hin jiru garuu quuqama saba keetiif hawaasa keetiif qabduudha social media kana irratti nama cimaa baay'ee nuti dinqisiifannuu fi beeknuu fi kabajnuu fi jaalannu keessa nama ijoo fi qaroo uf duratti ilaalluudha
Kanaaf hawaasni kan keessi faana jira wamitti akka hin dhiphatinii kuni inumaayyuu daran akka hawaasni namni si jaallatu daran akka si jaallatuu fi kan duraa caalaa hedduu siif qabaatu taasise baduun akkaawuntii kana wanti hunduu keeriidhumaa fi aizosh jechuun barbaada. Abshaatileen akkasuma uummata jaalalaati dhugaa waan baay'ee isinirraa baranne